dhumarratti chaanaaliin keenya kanarraa gara isa kanaatti jijjiiramee jira jechuudha. Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaanaalii keenyaa dhuftanii chaanaalii kanarratti hojiiwwan onlaayinii garaagaraa akkasumas immoo yeroo darbe YouTube irratti gaaffii namoota baay'ee dhaga'uudhaan YouTube chaanaalii bannee akkaataa kamiin akka YouTube jalqabnu email irraa jalqabee jechuudha. Akkaataa kamiin akka emailii banannu akkaataa kamiin YouTube chaanaalii haaraa akkaataa kamiin akka banannu akkasumas immoo YouTube chaanaalii sanaaf loogoo nuu ta'uu fi baanaarii nuu ta'u akkaataa kamiin akka hojjetannu viidiyoowwan isiniif hojjedheen ture. Namoonni baay'eenis viidiyoo sanarraa akka fayyadamtan natti himtanii turtanii namoonni immoo viidiyoo sanaan argatiin jirtan viidiyoo sana bakka tokkotti pileeliistii irra isinii godheen jira waan ta'eef bakka kanarraa kunoo pileeliistii kan jedhu irra seenaati achirraa YouTuber kan jedhu kunoo pileeliistii isiniif qopheesseen jira. Viidiyoowwan afur as keessa jiru isa ilaaluudhaan YouTube chaanaalii haaraa bantanii loogoo qopheeffatanii baanaarii qopheeffatanii kanan har'a isinitti argisiisu kan ammoo viidiyoo har'aa hordofuudhaan isinillee akka sirreeffattaniin jedha. Kanaaf har'aa viidiyoo keenya irratti YouTube chaanaalii keenya akkaataa kamiin akka YouTubein akka nurraa barbaadu godhachuu dandeenya. YouTube chaanaalii professional ta'e akkaataa kamiin godhachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalaa aga xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan isinillee isa sirreeffadhaan isinin jedha. Kana malees yeroo darbee guruppii baneen ture guruppii sanas join isin godhaa isinin jedheen ture namoonni gochaa jirtan jirtu. Namoonni ammas guruppii sanarratti join gootanii nu waliin YouTube irratti daftanii guddachuu barbaadan yoo jiraattan koomentii jalqabaa fi akkasumas immoo description box irra guruppicha naan kaa'a waan ta'eef isa join gochuudhaan isinillee waliin hojjechuu dandeessuun isinin jedha. Aga xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan har'a immoo YouTube chaanaalii keenya professional ni godhanna settingiiwwan jiran ni sirreessina loogoo baanarii hunduma isaanii godhanna akkasumas kan biraallee wanta isinitti argisiisu waan jiruuf aga xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan isinillee sirreeffadhaan isinin jedha. YouTube chaanaalii keenya akka barbaannutti sirreeffachuudhaaf jalqaba Chrome gubbaanii deemna. Chrome irraa erga seennee booda bakka search irratti youtube.com jennee search ni goona. Sana booda akkaataa kanaan nu dhufa youtube.com jennee search erga gooneen booda bakka kanarraa isa kana ni tuqna jechuudha. Yeroo kana tuqxan gara aappii isaa isin geessuu danda'a akkaataa kanaan jechuudha. Tole yoo akkana isin jalaa ta'e gara aappii isaa isin geesse maal gootu? YouTube aappii irra deemtanii jechuudha. Isa kana gadi ni qabdu jechuudha. Yeroo tokko quba keessaniin akkasitti gadi qabdu. Yeroo kana akkaataa kanaan isinii bana bakka kanarraa mallattoo ishii kana ni tuqxu. Mallattoo ishii kana jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda ni bana annisi. Erga isinii baneen booda bakka kanarratti set as default kan jedhu jira bakka kanarraa isa ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan akkaataa kanaan inni kun open yoo ta'e yeroo isin achirratti search gootanii Chrome irratti linkidhaan search gootan gara aappii isin geessaa jechuudha. Aappii irratti immoo settingiiwwan irraa waan hin arganneef isa kana akkanatti off gochuu qabdu jechuudha. Tole amma gara Chromeetti ni deemina. Deemnee amma search ni goona jechuudha. Amma akkasitti ni tuqna. Yeroo tokko Chrome irratti search erga gooneen booda youtube.com jennee jechuudha. Yeroo tokko quba tokkoon keenyan gadi ni qabna jechuudha. Amma networkiidha isinii naa banaa jira. Kan keessanillee haaluma kanaan isinii banaa jechuudha. Tole amma Chrome irratti naa banee jechuudha. Duraan gara aappii nageessee amma immoo Chrome irratti naa banee bakka sarara tuqaa sadii kana ni tuqna gubbaa kanarraa bakka tuqaa sadii kana ni tuqna. Isa tuquudhaan kana gara desktop saayitiitti jijjiirraa jechuudha isa kana. Gara desktop saayitiitti erga jijjiirtaniin booda akkaataa kanaan isinii bana jechuudha. Yoo barbaadan amma gara bukkeetti cibsitanii akka nama kompiitaraan fayyadamutti fayyadamuu dandeessu. Tole inni jalqabaa kan nuti gochuu qabnu piroofaayilii keenya tuqna jechuudha. Gubbaa kanarraa piroofaayilii keenya yookaan loogoo keenya kan fakkaattu kana yeroo tokko ni tuqna. Yeroo tokko erga tuqxaniin booda akkanatti isinii bana yeroo akkasitti isinii banee kam tuqxu jechuudha. YouTube Studio isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Maaliif amma gara YouTube Studiotti deemnee sirreessina waan ta'eef jechuudha. Yeroo tokko yeroo tuqxan akkasitti gara aappiitti isin fudhachuu danda'a jechuudha. Gara aappiitti yoo fudhate yoo ta'e akkuma amma YouTube sirreessinitti isa kanas deemnee sirreessina. Keenya bakka kanarraa gadi ni qabna quba keenyaani. Yeroo akkasitti nu bane bakka kanarraa mallattoo ishii kana ni tuqna jechuudha. Yeroo isa tuqne akkaataa kanaan nu bana. Sana booda asirratti set as default isa jedhu kana yeroo tokko ni tuqna. Sana booda open support link isa jedhu kana akkasitti off ni goona jechuudha. Amma gara Chrome keenyaatti ni deebina. Gara Chrome keenyaatti deebinee maal goona jechuudha. Ammas YouTube Studio kana yeroo tokko ni tuqna jechuudha. Kunoo amma gara aappiitti nu fudhatu erga isa sana cufne amma akkanumatti asuma irratti asirratti nu bana jechuudha. Tole amma wantoota sirreessuu qabna asuma irratti sirreessina.
Akkuma argaa jirtan chaanaaliin keenya yeroo darbe ni baname malee wantoota baay'eetu isaaf hafa akkasumas immoo viidiyoolee irratti hin gadhiisne jechuudha. Tolee amma isa jalqabaa sirreeffachuudhaaf bakka kanarra ni dhufna yookaan kastomaayzeeshinii irra ni dhufna jechuudha. Kunoo bakka kanarra bakka nan xiyyaan isinitti argisiise doolaaraa gadi kan jiru isa yeroo tokko ni tuqna. Yeroo tokko yeroo isa tuqxan asirratti isinii bana jechuudha. Chaanaal kastomaayzeeshin kan jedhu kun erga isinii banee booda inni jalqabaa baanaariin keenya duwwaa jira, loogoon keenya duwwaa jira. Kanaaf maal gochuu qabna jechuudha. Yeroo darbe immoo baanaarii fi loogoo qopheeffanneera waan ta'eef isa jalqabaame loogoo keenya irra ni godhanna jechuudha. Isaaf bakka kanarra ni tuqna. Bakka upload jedhu kana ni tuqna jechuudha. Kunoo bakka kanarra upload isa jedhu kana yeroo tokko gadi ni qabna. Yeroo isin tuqxan gara gaalaarii keessanii isin fudhata. Gaalaarii keessan irraa suuraa yeroo darbe qopheessitan ni galfattu jechuudha. Sana booda loogoo yeroo darbe akkasitti yeroo tuqxan yeroo loogoo qopheeffatan sana akkaataa kanaan isin bana. Sana booda maal jettuuni jala kanarraa daan kan jedhu tuqxanii loogoo keessan piroofaayilii irra godhachuudha. Tole amma loogoo keenya erga piroofaayilii godhanne immoo amma kan nuuf hafu maalidha asirratti baanaarii keenya godhachuu qabna jechuudha. Isaafis upload bakka jedhu kana yeroo tuqxan gaalaarii keessan isin fudhata. Isa erga galchinee dan jenneen booda akkaataa kanaan nuuf ta'a jechuudha. Kun akkuma asirratti argaa jirtan asirratti baay'ee mul'atu garuu kan irratti mul'atu aappii irra na seentanii akkasumas laaptooppii fi TV irrattidha kan inni sirriitti mul'atu malee yeroo YouTube studio keessaan akkasii seentan baay'ee isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Tole amma immoo kan itti aanee nuti sirreeffachuu qabnu erga isaan kana lamaan irra garfanne booda description bakka jedhu kanarratti waa'ee chaanaalii keessanii maal akka hojjettan chaanaaliin kun kanaaf kan irratti hojjetatanii barreessuu qabdu jechuudha. Maaliif kun seeraa YouTube'iti. Wantoonni asirra kaa'e hundumtiyyuu gochuu qabdu jechuudha isin. Tole kanaaf ani amma waan xiqqoo nan barreessachuudha waa'ee chaanaalii kiyya. Irratti argitan kun ani barreesseen jira Daaniin jedhama. Chaanaalii kanarratti waan akkasiin hojjedha jedheeti. Barreesseen jira jechuudha. Tole ittaanee kan jiru immoo bakka kanarratti liinkiiwwan qabdan asirra godhuu qabdu jechuudha. Feesbuukii haa ta'u, Instaagiraamii, Tiiktookii liinkiiwwan keessan tuquudhaan asirra ni galfattu jechuudha. Tole yeroo tokko ni tuqna. Adi liinkii isa jedhu kana ni tuqna. Ni baneen booda bakka kanarratti liink kan jedhu fakkeenyaaf tiiktookii yoo ta'e tiiktookii jettu bakka barreeffamaatti maqaa isaa ni barreessitu tiiktook. Sana booda immoo liinkii tiiktookii koppii gootan fidan sirra ni galfattu jechuudha. Liinkiiwwan qabdan hundumaa akkaataa kanaan aadaa kan jedhu tuqxanii ammas yoon feesbuukii barbaade yookaan instaagiraamii yoon barbaade instaagiraam jechuun danda'a. Instaagiraam. Sana booda liinkiin instaagiraamii kooti immoo koppii godheen fidee asitti galfadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan isinillee gochuu dandeessu. Ittaanee kan jiru iimeeliidha. Iimeelii galfachuu dhiisuus dandeessu bakka kanarratti. Iimeeliin keessan galfachuun kan inni isin fayyaduuf namoonni beeksisawwan garaagaraatiif waan yookaan immoo waan isin hojjettanitti tolee namoonni akka isin hojjettaniif namoonni yoo barbaadan asirratti iimeeliidhaan isin dubbisuu danda'u. Kanaaf isa galfachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Tole ittaanee kan jiru immoo bakka kanarraa waatarmaarkiidha. Viidiyoo waatarmaarkii jechuun fakkeenyaaf TikTok irratti namoonni yeroo viidiyoo keessan buusan yuuzarneemii keessan waliin akkuma bu'u asirratti illee namoonni yeroo buusan waatarmaarkiin irra akka ta'u gochuu dandeessu viidiyoo keessan irratti. Maaliif namni sun buusee bakka biraatti deemee akka poostiin goone barbaadan jechuudha. Innis immoo kan BMP dhaa fi GPG dhaanidha kan inni qophaa'uu danda'u. Noormaali isa yoo dhiistanis rakkoo hin qabu. Tole isaan kan erga sirreessitaniin booda jechuudha. Wantoota kan erga sirreessitaniin booda gubbaa kanarraa maal jettuuni publish jettuuni jechuudha bakka kanarraa. Kunoo bakka kanarra jechuudha. Seevii ta'uu qaba jechuudha wantoonni isin sirreeffattan kuni. Dhumarratti chaanaaliin keenya kanarraa gara isa kanaatti jijjiiramee jira jechuudha. Kun chaanaalii baay'ee bareedu. Kun bakka kanarra yoo tuqxanii amma liinkiin duraan galchine ani liinkii tiiktookii fi instaagiraamii qofaan kaa'e malee isin feesbuukii sooshaal miidiyaa fayyadamtan hunduma isaa liinkii isaa akka duraan isinitti argisetti yoo godhattan asirra namoonni akka salphaatti sooshaal miidiyaa nuti kan biraa fayyadamnullee akka salphaatti kana tuqanii argachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Kana booda kan nu hafu post gochuudha. Viidiyoo post gochuudhaaf immoo maal akka gochuu qabnu akkaataa kamiin akka post goonu viidiyoo itti aanuun isiniif anneessa. Amma immoo viidiyoo gadhiisuu namoonni barbaadan kun bakka kanarraa create kan jedhu kana tuqxanii wantoota inni isin gaafatu raawwachuudhaan viidiyoo keessan upload gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo itti aanu immoo ani bal'inaan isinitti argisiisa. Namoonni subscribe nan godhin jirtan ammallee subscribe na gochuudhaan yeroo itti aanutti viidiyoowwan ani isinii dhiyeessu akka isin qaqqabu gochuu dandeessu. Galatooma.